sirba namni irratti wal fixaa jirurra laala waan isaan kaan albeema isaanii gubbaa toonulee abbaa gadaati. Wanti albeema isaa irratti fayyadaman itoorikaa ka jedhu sun achirraa dhufee beeka. Itoorikaa ka jedhu toodha. Toorikaa. Toon suni waan bataskaana keessatti baratan, waan bataskaana keessatti barsiisan, waan bataskaana waliin qabanne mallattoo isaan ummata gurraacha durii kan isaan pagaan jedhan. Pagaan ummata amantii hin qabne jedhanii kan isaan waaman kan itti fayyadamu ture. Ummata kuushtu itti fayyadama. Tootti. Itoorikaan toon ankaadha yookaan inkiidha jechuudha. Achirratti akka fakkii sanarratti kaasanittis akkasumatti kaa'anii jiran. Kanaaf namni kun waa'ee kanaa waa tokko waan hin beeku jechuudha. Waan beekus hin qabu achi keessatti halluu diimaa fi magariisni fi keelloon kan taa'eef seenaa abbaa Tasfasillaasee amantii waaqa guddaa kan waaqarraa halluun kun waaqarraa kenname jedhee kitaaba barreessee jira akka Maskaram Lachiisaa barsiistutti. Sanaaf jecha kana walitti fidanii nuti ilmaan waaqati, nuti warra waaqati, nuti warra waaqni halluus lakkaa'ee nuu kenne, mallattoo ittiin sagannus lakkaa'ee nuu kenne, afaanis gaararraa nuu kenname jechuudhaaf deemu. Angara biraati waan biraa akka seenatti malee ilaalcha biraa waan asirratti waan mormuudhaaf yookaan waan biraatiif dubbachaa hin jiru. Ergaan sirbichaa garuu bakka tokkotti waan nama gaddisiisu jedha. Maal jedha? Intalli haadha ciniinsuu gorsitii jedha. Kuni nama tokkoof hin jedhamne, garee wayiitiif hin jedhamne, haasa'ool istirii saba kanaatiif jedhamee jechuudha. Kana jechuun abbaan fee akka barbaadetti hiikuu danda'a, an jaalate jibbatti jaalalatti hiikuu, kan jibbe jimmoo jibbatti hiikuu danda'a. Intenshiniin sirba kanaa mallattoowwan kana wajjin yeroo laalu halluu magariisa diimaa keelloo fi diimaa wal makee toon bira jiraate siidaan Aksuum yeroo bira jiraatu kun keenya nuti warra gaafsan qarooma qabudha, nuti warra gaafsan akkasittiin waan kana beekudha. Ol deebitanii waa'ee biyya kanaa nutti himuu hin dandeessanii san jechuu danda'a. Akka barbaadetti abbaa barbaaden jechuu danda'a. Seenaan garuu mallattoon sun garuu kan Itoophiyaa miti. Kan ummata Afrikaa guutuu, kan ummata Kuush. Kana waan ta'eef kana maaltu jallisee isaan barsiisa yoo jettan hundi isaanii yeroo kaan warra bataskaana keessaa ka'edha. Ijoolleen kunis ta'ee warri duris warri seenaa barreessanis bataskaanatti baratan, warri sirbanis bataskaanatti baratan. Kanaaf jecha seenaan ummata gurraachaa keessattuu seenaan ummata Oromoo nan qaba inni jedhu isaan biratti dugdaa garaadha. Waan hin taane baratan, waan hin taane barsiisu, waan hin taane sirbu. Seenaa wallamantaan sirbu. Amma otoo namni biraa namni isaan keenya jedhan jiraate sirbi akkas jedhamuun sirbamu. Keenyatu achirra jira jechaan jiru. Koo kan nama biraa waan ani jaaladhu yookaan waan saba gama sanaan miti. Hangama kiyyaan akka seenatti sirbi kun yeroo marallee inuma sirbama yoo waan saba Oromoo ilaallatu irratti jecha. Kana waan ta'eef ani waan inni irratti dubbachuu barbaade mallattoon too kan Itoophiyaa laallatu, kan Afrikaa laallatu, kan saba gurraachaati, mallattoo saba gurraachaati. Especially it is the symbol of pagan in ancient times. Waan isaan pagan jedhaniif jechaadha. Warri adiin waan pagan uummata gurraachaan jedhaniif mallattoo warra pagan isaan jedhaniiti malee mallattoo kiristaanaa miti. Yoo kiroos isa jedhu yookaan masqala isa jedhu yookaan immoo waan masqaliitti fidu ta'e masqaliin bara 312 hojjetame. Kan hojjete immoo Qonxonxinoos mootii Roomaa isa tokkoffaa fi haadha isaa Giiftii Helleneedha. Bara 312tti Qonxonxinoos kan dhalate abbaa isaa nama paagaan ta'e irraa Filiippi nama jedhamurraa haadha isaa immoo Hellenee irraa dhalate jechuudha. Mallattoon kun abjuu isaa irraa dhufe. Mallattoon kan kiristaanni itti fayyadamu abjuu isaa irraa dhufe. Kiristoos ka jedhu yookaan Kiris ka jedhu jalqabaaf kan fide Qonxonxinoos tokkoffaa mootii Roomaati. Kana walgahii Niiqeyaan gubaa'ee jedhu irratti murteessise. Isaan dura inni abjuu argee abjuu isaa sanaan kana fuudhee mallattoo kana gaachana warra loltoota isaa tolchee lola baay'ee mo'atee isa booda gaafa addunyaa impaayera godhee qabatu bara 325tti 325 eeditti Niiqeyaa bakka jettu bakka amma Turkii keessa jirtu
walgayii Phaaphaasota Roomaa Impaayera Roomaa nama 300 walitti qabuudhaan achi keessaa namni tokkichi Aariyoon ka jedhamu qofti morme walgayiidhaan waan mallattoo murtaa'e malee waan ankaa yookaan immoo inkii yookaan immoo too uummata Ijipt durii uummata gurraacha uummata kuush wajjin wal qabatu miti. Kanaaf nuti haadha ka deebi'ee intalli haadha gorsitu jedhu waan dhageessan sun representationiin sun kanan ilaallatu. It is completely wrong. Waan mallattoo ittiin sirbi ba'e sun kan uummata gurraachaa kan kuush kan Oromooti malee waan ittiin kiristaanaa fi impaayerri Itoophiyaa ittiin faarfamu warri sanaan faarfamu jalatti faarfamuu miti jechuudha. Isaanuu kana hin beeku.